Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota Maatii maartiitu maa- jirtu. Ani jira galata waaqayyoo warri nan beeknes yoo hin jirtan jedhee yaadu. Ani maartiituufiin jedhama. Naa guyyaa har'aa yuutuubiin kiyya duraan hin hojjetu ture. Har'aa kunoo hinaan bira dhufee tanan hinaan naa sirreessitee hojjechuuf jalqabaatan jira jechuudha. Kanaaf hinaan bira hin jira jechuudha amma. Hinaan tun asirreecha waan ta'eef ammaaf na wajjin turaa. Viidiyoo kiyyallee naa daawwadhaa. Naaf laayikii sheerii godhaa. Warri na bira laayikii hin goones sabiskiraabii naa godhaa isiniin jedha. Akka duraanii sanii miti ammaanii viidiyoo haasa'ullee baay'ee na sodaadha waan ta'eef amma baay'ee dagadhee kan jira yuutuubii kiyyayyuu jechuudha. Akkaataa itti hojjetanillee baay'ee dagadhee baay'een duubatti hafe. Akkaataan yuutuubii kiyya immoo itti dhiise gulana fuulduratti isinitti anima bal'inaani waan na mudate jechuudha. Innaa kanaafi hinaan immoo guddaan galateeffadha. Isheen waan baay'ee naa sirreessitee deebi'een jira isiniin jedha. jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota maatii maartii taatan hunda keenya taatan jechuudha. Nageenyi isiniif haa baay'atu. Akkam jirtan fayyaa keessan isiniin jecha. Egaa akkuma beekamu obboleettii kiyya kana wajjiniin hojjechaa turre jechuudha. Biyya Arabaa keessa teenyee yuutuubiidhaan wal barannee waa baay'ee wajjiniin hojjechaa turre jechuudha. Viidiyoolee garaagaraa gaafiif deebii garaagaraa akkasumas yeroo liivii seennu tapha garaagaraa wajjin taphachaa turre. Egaa obboleettiin keenya immoo biyya galteellee baay'ee hojjechaa turte. Erga hojjechaa turte ishiitu nu dura galee jechuudha. Hunda keenya duraayyuu maartiitu dura galee jechuudha. Eega galte immoo haala adda addaatiin haala biyya keenyaa hin beektu. Tokkoffaa viidiyoo hojjechuu kan namatti toluu dhabuu danda'a. Haala jireenyaatiinis ta'ee wal qabate waan ishii rakkattee garuu yuutuubii ishii dhiistee hin barre. Amma immoo yeroo nu argitutti yuutuubii ishii yaadatte jechuudha. Maaliif nuti yuutuubii wal nu barsiisee waan ta'eef yaadatamuu qabas jechuudha. Wanti tokko waan gaarii erga nama barsiise yaadatamuu qaba. Hojii sun hojii gaarii yoo ta'e immoo hojjechuunis jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ishiinis dhuftee kinoo na bira dhuftee maalumee yuutuubii kiyya naa laali yoo ishiin jettu yuutuubiin ishii immoo irratti hojjetamuu hin danda'ama. Wanti irraa hir'ate hin jiru. Xinnoo ishee kaayee irraa haafaan sa'aatuma qofa duubatti nama hoo deebiseen ala kun akkuma jirutti taa'a jechuudha. Kanaafuu jajjabeessaa laayikii sheerii koomentii akkasumas immoo laalaa fi isiniin jechuu barbaada. Egaan immoo waan gaggaarii amma baay'annee jirra dhugaa dubbachuuf wal bira hunduu gallee jirra. Egaa wal bira baay'annetti immoo karoora hojii keenyaa sirreeffachaa wantoota babbareeda wantoota dhalootaaf fakkeenya ta'an wantoota nama shamarran biyya Arabaa ta'anii fakkeenyaaf akka keenya yuutuubii banataniif abdii akka ta'u waa hedduu hojjechuu dandeenya. Kanaafuu immoo isin jajjabina keessan nu barbaachisa. Laayikii sheerii godhaa waamuu hundumaafuu ofii keessan yoo viidiyoo keenya laaltanii jaalattanii jaalachaa baattanii hiriyoota keessan biraan gahuu hin dagatinaa jechuudha. Kana fakkaataa yaada qabdan koomentii jalatti waan hundumaa gaafii barbaaddan koomentii jalatti gaafa nu barreessitan immoo gaafii keessan deebii isiniif laannaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi maartiin kaa baay'ee turte irraa waggaa 3 olii. Haa ta'uti garuu immoo ammas namni abdii qabu namni waan tokko irraa abdii qabu waan san dhiisee hin dhiisu jechuudha. Numatti deebi'ee hojjeta. Ishiinis immoo deebitee hojjechuu akka keenyatti nu caalallee dandeettii guddaa qabdi jechuudha. Hojii kana irratti jechuudha diraamaa qoosaawwan garaagaraa ni dandeessi jechuudha. Kanaafuu hojjennee wajjiniin isin bashannansiisuu hin dandeenya isiniin jedha. Egaa samoonatti torbee tokko osoo hin guutin itti jechuudha. Yookaan torbee tokkoon boodatti viidiyoo babbareedan isinitti deebina. Hanga sanitti immoo waanuma hojjennu nuuf laaltanii laayikii sheerii koomentii yoo nuuf gootanii nu jajjabeessitanii isin faana nu faana buhaaruu nus immoo jajjabina keessan laallee viidiyoo babbareedaa akka warra kaawwanii sanitti akka warra Amaariffaan hojjetu sanitti hojjennee isin bashannansiisuu dandeenya isin jedha hordoftoota keenya.
kanuma fakkaata. Egaa sabiskiraayibii godhaa fi sheerii godhaa fi laayikii godhaa viidiyoo keenya nu ilaalaa jajjabina akka nuuf ta'uu fi nu viidiyoo babbareeda isiniif qabannee dhufna kan nama barsiisu jechuudha. Wanti kamiyyuu yoo hojjetan nama barsiisa. Garuu immoo namoonni hedduun gara hin taanetti fudhatan jirtu jechuudha. Haa ta'uutii waan isiniif barumsa hin ta'a. Mee ijoolleen biyya Arabaatti wal baratanii onlaayinii wal baratanii hangam takka walitti dhufeenya qabu kan jedhullee jechuudha. Dhugaa yoon dubbadhe meesii tuub warri beektan yoo jiraatte meesii kabbee yuutuub kan jedhu jechuudha. Micayyoo suni nuti biyyuma Arabaatti wal baranne garuu ishiin yeroo sadii na bira dhuftee na laaltee mana kiyya yeroo sadii dhuftee yeroo sadaffaa guyyaa mucaa kiyyaa kiristinnaa kaasullee dhuftee yeroo ishiin itti dhuftee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan namoota akkasii namoota gaggaariitu jira jechuudha. Baay'ee nama gaariidha dhugaa dubbachuuf ishiin nama argitanis isinni hin qabne namoota akkanaa kanaan gaafa wal baratan fuuldurri keenyallee immoo akkasumatti hojiiwwan gaggaarii namoota gaggaariidhaan wal barachaa deemnaa jechuudha. Isinis maal isiniin jechuu barbaade tanan imoos haa ta'u yuutuubii haa ta'u wantoota garaagaraatiin hiriyoota barattan hiriyaa gaarii hin gatinaa isiniin jechuu barbaade tanan gaafa hiriyaa gaariidhaan wal baran immoo deebi'anii gatanii hiriyaa gaarii argachuun hin danda'amu waan ta'eef hiriyaa keessan barbaaddadhaa ofitti qaba. Dhugaa dubbachuuf baay'een barbaadaa ture maartii jechuudha sallaa jirti jennaan garuu nuyi manni keenya hagama walirraa fagoo miti garuu wal hin beeknu jechuudha. Akka carraa ta'e immoo amma kunoo wal arginee mana waliittis baranneerra hojiiwwan gaggaarii isiniif himnee dhufuu dandeenya isiniin jenna. Horaa nu bulaa hagga viidiyoo sanii walitti deebinutti isiniin jenna. Mee waan itti dabaltuu qabaatte jedhii ta'i asumarratti viidiyoo keenya goolamne yeroo biraa immoo waan baay'ee babbareedan walitti deebine isaan bashannansiisaa yuutuubii keeyatis ka hanga irraaffatte kana itti deebitee akka duraanitti akka hojjettu anis abdiin qaba jechuudha. እሺ ካይናኒ ቶ ጉዳ ገለቶሚ ስንስ ዩቲዩብ ኪያ ካና ና ያዳቺስተኒ አንለ ስንት ገመዴ በካ ጉዳ ገው ከቸን ካን አርገንስ ገመዴ ስትልፉን ኪያ ሪዩማ ከኛ ዱራኒ ሰን ያደዴ ተነን ዋን ጤፊ ወዶ ሪዩማ ከኛ ዱራኒ ሰያዳቹ ባዴ አከን መቱ ወልገኔ ስልኪናኒስ ወለርጉ ባኔ አኒስ አኒስ ወልን አጋርጆቹ kanaaf amma waaqayyo guddaan galateeffadha wal arguu keenyaaf isaanillee sadarkaa kana ga'uu isaaniitiif guddaan galateeffadha. Fakkeenyaaf waleefaa hinaan masiitu billee sirriitti hojjechaa jirti natti fakkaata. Nama hiriyoota koo duraanii argaatuman jira garuu duraan waan an dhiiseef jechuudha. Kanaaf amma guddaa galatoomaa anallee dhiifama naaf godhaa kanaan dura waan an badeef ammaan booda hinaan biraa hin badu ishinis na biraan baddu waliin hojjannaa manni keenyallee ollaadha. Asumatti wal arguu dhabuu keenya bilbilaanis waliin soqne amma wal agarree jirra. Hiriyaan duraan fagootti wal bare kunoo amma karaatti wal qabee wal argee wajjin hojjechuudhaaf qophii qabna. Amma diraamaa wantoota garaagaraa wantoota nama fayyadan qabannee hojjannee isiniif dhiyeessina. Isinis akka gammaddan abdiin qaba. Har'aaf garuu akka maaliif waanan balleesseef waanan kana hundarraa tureef xiqqoo fuula keessanitti dhiyaachuuf sodaadhe. Kanaaf gara fuulduraa sirriitti qophoofnee isinis akka nutti gammaddan warra jirtanis galtanii akka gammaddan akka keenyatti tamakuroo nurraa fudhattanii akka hojjettan abdiin qabaa. Isinin jaaladhaa isinin kabajaa. Laayik sheer koomentii gochuu sheer gochuu akka hin daganne isinin jedhaa. Kanumaan nagaatti. Ciao.